kabajamtoota daawwattoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajniif jaalalli isiniif qabna akkasumas salaamtaan teenya qilleensarraan qaxxaamuree iddoo isin jirtan maratti isin haa ga'u. Akkam jirtan jireenyi keessan dansaa baga jiraatanii guyyaa har'aa waliin geenye. Nulleen guyyaa har'aa kana keessummaa addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aa Ahmad Muhammad Adami. Ahmad Muhammad Adam dhalataa Dawwee yoo ta'u waa'ee obboleessa keenya Alii Daraartuu irraa waan haga beeku tokko nulleen isaa affeerree gaafi deebii waliin goone jirra inshallah. Alii Daraartuu eenyu kan jedhu bal'inaan nu ibsuuf deema. Waan itti dhiyaate waan biyya takka ganda takkatti guddataniifu Ahmad Muhammad Adam waa'ee Alii Daraartuu yookaan Alii Muheedhaa bakka bu'ee kan nuuf dubbatu ta'a inshallah. Isinilleen obboleeyyan keenya waa'ee Alii Daraartuudhaa dhagahuudhaaf warroonni dheebuu qabdan inshallah kallattimaan dhagahuuf teessan jechuudha simbiraan keenya inshallah qophii keenya har'aa keessatti haala biyya keenya sanilleen dhimma Alii Daraartuutiin wal qabsiifne waa hedduu obboleessi keenya kanarraa hubanna jennee abdii qabna inshallah. Yoo rabbiin jeeraate sinilleen obsaa fi tasgabbiin haga dhumaatti nu waliin tahaadha obboleeyyan keenya hundi keessanuu. Kanaafuu sagantaa kana kan waliin ta'u ana obboleessi keessan Muhee Callaadha. Amma obboleessi keenya Ahmad Muhammad Adam kan waa'ee Alii Daraartuudhaa nutti himuuf deemu kunoo toora gubbaa jirra. Kan isatti dubbannee waa hedduu gaafi deebii waliin goonu ta'a. Isinilleen haga xumuraatti turtiin keessan nu waliin. Aloo salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكمي نجا فيا جيرتو ججباتو جرى والله الحمد لله قال ربي تفيانا أيه كيسوما كينيا تاتي هرا راديو مدنا كينيا رتين وأرجمته يروكن كيمدن وفكنتين وأرجمو كيتيف هدو غلطومي والفادو سينجنا إذن اللي نقرتوان وأكثر تنيف غلطوما لا إذن اللي وأنا أكثر تنيف غلطوما ما ترى راديو مدنا كينيا تين والفادا سنجا هجه غلطومي والفادو من أحمد محمد أدم كان بيا علي دارتو فاتي دارته هرب لنا واه علي دارتو ردبت شوف ديم كيسما واه علي دارتو بكبوته ردبت شوف ديم تا كبجة قدام نورا قدام ما أحمد محمد أدم ستة دلتني ستة قدتن يرو أما كان كجراتن إيه سمه أنا كان اتناق ده دوي غاندا دودو أرداد جتشودا يوكل لك بركة جل مسن دودو سنبته جاندته نماكو يامتي هم كان هاي جتشو أما كان جرات سعود عربية جدا هاي راكون قبل إن شاء الله ما أتي obboleessa keenya Alii Daraartuu akkamitti beektaa Aliin Daraartuun sibiratti yookaan maqaan isaa kan dhaloota isaa Alii Muhee jedhamana fakkaate sibiratti akkamitti ilaalamaa isa haala akkamitti beektaa Alii Daraartuu mee nuuf ibsi. Alii Daraartuun yookiin Alii Muhee tii maqaan isaatti abbaan isaa Muhee jedhama Alii Muhee tii immoo Alii Daraartuu kana maqaa namni moggaatee fi haa ta'uti Alii Daraartuudhaan beekamanni kamiseetti mana kaalseetaa qaba ture. Amma baddaa booda kana uumammaddaa jedhame kanaatu nama biraa akkanuma raattee mindaa kafalee fi suuqattee isaanii jirti jechuudha. Akkasitti kamisee jiraataa suuqa kaalseetaa afaan Oromoodhaa afaan ذكرت هي وأنا ده وأنا فانا رموت تبت موسيربت هي واشة كولين مقدومة تري رايا وأنا دادا سبونما مقالة كمية كيستي أمة رمودا بكبوية كلمة تقولت كالسيت رمو غرغرا واي رمو كنا قرتة تلاك تيجا تروي سبونما وأنا كبوجرا دادا تياباو دا يلدي أباو كبدا أتي أباو دا جاني يرا دادا تي إذا ما ريبما sodaachifama doortifamaati turee jechu. Hayyee ati Alii Daraartuu haala kanaan beektaa jechuudha. Jireenya isaa akka ta'u. Kamitti dhalatee dooddootti dhalatee guddatee jireenya ammoo amma kamisee itti galee abbaa ilmaaniiti ilmaan qabaa jaartii qabaa jireenya akkuma nama tokkootti suuqa kaalseetaa kana banatee jireenya mataa isaa gaggeessaa ture
mootummaan sababa manni Oromoo ta'eetti yeroo adda addaatti isaatti hidhaa ture ammas isa hidhee kunoo mana hidhaatti isa dararaa jira jechuudha. Hayyee obboleessa kiyya Alii Daraartuu maatiin isaa yookaan ijoolleen isaa haadha warra isaa jedhe ijoollee isaa jedhe amma kamisee jiraatan jettee inni abbaa ilmaan meeqaati? Inni abbaa ilmaan shaniiti gaane biyyaa bahu amma baaga sana itti dabalee jira amma yadduu kana ijoollee hangana qabaa jedhee dhiisuu danda'u mucaa durbaa takka kennee jira jechuudha yookiin heerumsiisee jira jechuudha. Hayyee obboleessa keenya Aliin Daraartuudha nama maatii hangana gahu qabuudha kana biraan immoo yeroo adda addaatti eeguu dhageenyu odeeffannee kaaseeta kanallee gurguraa sabboonummaa waa'ee aadaa Oromoo manzummaa afaan Oromoo ta'e waan tokko waan uummanni Oromoo afaan isaatiitiin fahamu magaalaa kamiseesan keessatti uummataaf raabsa uummataaf gurgura waan jedhamu dhageenye ammas immoo kana cinaatti ammas yeroo biyya adda addaa irraa mallaqii ergamuu isarratti erganiiti dhaqi warra keessanii warra keenyaa nuuf kenni jedhanii mallaqa irratti buufatanii jedha warroonni biyya alaa Suudi Arabiyaas haa ta'u Dubaayis biyyoota lixaa keessas haa ta'u yeroo sanitti inni mallaqa kana ogaa irratti ergan fuudheeti gandarra deemee kennaatii jedhan yeroo akka ammaa kana baankiin hin babal'anne yeroo duraa sanii yeroo sanitti mallaqa kana fuutee aba'oo itti tajaajiltaa jedhanii mootummaan shira itti xaxee hidhee jedhan ogaa dhageenyu kana hoo hagam irraa quba qabda. Duwwaadhaa inni nama beekamaa nama sabboonaa nama uummanni beeku agartee nama namni jaalatu nama namni amanuu namni amaanaas namni bira kaa'atu waan ta'eef namni akka biyya alaa biyya adda addaa keessa turutti namichi bilbilee kaan amaanaas bira kaasaa kaan immoo horii hanganaa warra keenyaaf kennu waan jedhuuf fakkeenyaaf warri baadiyyaa waan hubannoo hin qabneef baankiin isaa akkuma ishee utuu jette mareef waan babal'ateef sababii kanaaf ati abaawoodhaa maallaqa kana abaawoodhaaf daddabarsitaa jedhee mootummaan kan inni maallaqa kana oduma beekanii jechuudha oduma namni beeku inni agartee amma jiraate kana keessatti waa'ee sabboonummaa waa'ee oromummaa isaadhaatiin alatti waraana ta'ee yookiin waraana abaa'oo ta'ee lolee beeku biyyuma abbaasaa irratti dhalatee guddatee mana horatee jireenya bultii ijaarratee nama jiraataa ture yakka hangana gahuun isa hidhanii ati agartee abaa'oodha maallaqa isaatti hanganatti fuutee abaa'oodha mootummaa irra ijaartaa mootummaa kana diiguudhaaf qopheessita jaaniini uummata nurratti ijaarta jaaniiniiti waan inni hin qabne yakka namni hin qabne gaa mootummaa Itoophiyaa namarratti himachuun ilmaan Oromoo irratti beekamaadha gara waan itti yookiin dandaban waama yakka biraa namatti qindeeffatanii waama mootummaan yakka kana tolchiteetuma mallaqa akkanaa baaftee jettee abaa'oo kan isa jettee waan agartee yakka waan hin jirre jechuudha guyyaan halkanii akkanama jedhee falmuu jechuun amma guyyaan kun halkanii yoo namni jedhe waan fakkaatu miti nama jireenya mataa isaa gaggeessu tokko akkasitti yeroo meeqaa fidanii hammamtee ega hidhamee gara bara lamaa ta'uudhaaf deemaa mana hidhaatti isa dararaa jiranii waan addaa waan godhe tokko oromummaa isaatiin alatti waan inni dhaloota waan hiddisaa dhiigni isaa Oromoo ta'eef malee yakka biraa waan namarratti raawwate tokkollee hin qabu mootummaa irratti illee waan hojjete tokkollee hin qabu jechuudha. Namni isa beeku uummanni naannoo sanii guutuun ragaa bahaanii jechuudha. Mootummaan immoo yakka kana kan inni hin raawwanneen mana hidhaa amma Qaallitti, Qilintoo, Dasee, Kamisee, Zuwaay bakka adda addaatti jedhaniigaa amma Qilintoo jira jechuudha. Ammas mana hidhaatti kan dararamaa jiru yakka takka malee yakka inni hin qabne irratti ba'aniiti akkamitti dararaa jiranii jechuudha. Hayyee jaala keenya galatoome bal'inaan nu ibsitee jirta ulfaaduu akkati jettutti oromummaa isaati waa'ee oromummaa calanqisuu irratti kan hojjetaa jiru mootummaa naannoo
Amaaraatilleen isa malee hedduma hidhaniira sabboontoota hedduu hidhaniiranii yeroo manni barumsaa karaa tolchuu bulutoo waan akka diddira ijaaruu ta'e ummata sanirraa hin mallaqa cafacafanii ijaaranii ofii isaaniitti baajatatti hin baasanii yeroo immoo akka waan isaan lafa sanitti itti naajomne akka waan isaan ittiin tajaajilamne lafa sanirra akka waan ummatumti naannaa sanii qofni waa sanitti haajomu yoo ta'e ummanni keenya biyya keessatti konkolaataan qabu yeroo ammaa kana nama takka takka ta'e malee abbaa qabeenyaa uummata Amaaraati namni achi keessatti waan adda addaa horatee oofatu jiru garuu konkolaataa abbaan qabeenyaa Amaaraati yookaan konkolaataa mootummaa konkolaachitoonni mootummaadhaa irra deemu uummata keenyatu harkaan qofforee isaan immoo irra deemanii jechuudha. Kana biraan immoo gaa rakkoon takka uumamtee namni tokko gaa of tahee maalummaa ofii gaa calanqisiisee akkanatti hidhanii dararuun wama jiru nuuf haarayaa miti. Tole yeroo ammaa kana adii daraartuu yeroo ammaa kana adii daraartuudha haala kana keessa jira. Akka nama tokkootti yooti gocha irratti raawwatan kana akkamitti ibsatame akka nama tokkootti wanni amma mootummaan kun itti jiru kuni wanti mootummaan amma godina kamisee irraa kaasee ilaa haga gubbaatee ilaalteet mahaalli amma jarritti jiru kuni akkaataan sabboontoota keenya kana itti kolaasaa jiran mana hidhaa adda addaarra naannessaa jiran kana akkamitti ilaaltameeti wanni kun maal itti yaadameetime? Ani wallaahi baay'ee na gaddisiisaa. Namni tokko yakka dalagee yoo yakka saniin gaafatame waan akkanaa dalagee badii kana dalagee jennaanii agartee mootummaa dheeraan gaafata jedhamaa yakka tokko malee kan garatti inni amma nama guddaadha umriin isaa nama waggaa 50 ni ta'a nama agartee eegaa nama ijoollummaa bira darbee nama ijoollee taatuuf bultii ijaaruu bira gahanidha waa'ee oromummaa isaa waa'ee sabboonummaa isaa waa'ee eenyummaa ofiitiin agartee goolee jiraatu yoo ta'e malee namarratti nama miidhaa geessise tokkollee hin qabu. Seerallee waan cabsee biyya kun hin qabu jechuun mootummaa kanaaf heeraaf seera guutee qarata kaffaleetii jiraataa addatti waan kana dalage wanni mootummaan agartee ragaa qabatamaadha. Isa himatallee hin jiru yakka hin dalagneen irratti himatanii wanni na gaddisiisu baay'isa qofaa miti ilmaan Oromoo jechuudha. Ilmaan Oromoo yeroo daranuu fayyaa isaan dalagin waan akkanaa dalage deeggaraa baa'uutu jedhamee namni hidhamuun dararamuun ajjeefamuun uuma jiraatii keessaa innis tokko ta'uu wanaaf baay'een gaddaa baay'ee na gaddisiisu. Hayyee galatoomi obboleessa kiyyaa Alii Daraartuu abbaa ilmaaniiti intala tokkollee gurgureera nuuroo qabachiiseera jetteerta gurgureeti kana biraan namni reefu heerumu kun abbaa fi haadhatti haajomaa gorfamuu barbaaddi ijoolleen yeroo heerumtetti abbaan faana deemee gorsaa intalatti akkanatti jiraadhu jedha yoo biyya mana tokko keessa yoo abbaan warraa tokko hin jiraanne hedduu sammuun jeeqamaa daa'ima gadiirraa kaasee akka hanga haadhaatti illee jechuudha abbaan tokko namaaf utubaadha. Yeroo ammaa kana Alii Daraartuu ka kenne biraahu ka amma jiranuu nama kennamuu gahe kaan fuusifamuu gahe yeroo akkanaa kanatti mee ilmaan Oromoodhaa maal godhuu qaban kanalleen isa tokko ammalleen ilmaan Oromoodhaa suuraa isaa kana olii gadi naannessanii miidiyaarra naannessaniituma wayi abalu jechuurra hidhii xuuxuurra maal gochuu qabaa maatii isaa kana biyya jireenyi magaalaadhaa yeroo ammaa kana akka malee hammaatee qaxxifee jira waan ta'eef ummanni Oromoodhaa maal gochuu qaba isa qofaafillee sabboontoota hedduu hidhamaniif maal gochuu qaban osoo biyya kana fi sooshaal miidiyaa qofarratti iyyuu qofa odoo hin taane biyya alaa keessa haga biyya keessaatti wal gurmeessanii namoota miidhaman kana maal gochuu qaban beeke namoota amma hidhaman kana mootummaan soolii kaasee haga dakaatti wal gurmeesseeti sabboontoota keessaa xuuxee hidhuu jira. Yoo warroonni amma ummanni sun nuhiif jecha akkas ta'aa jiranii biyya teenyaaf jecha yoo ummanni kun dammaqe ummattoota kaan nurratti dammaqsaa jedhanii akka kaan hin dammaqneef nurraa hidhaa jiran ummanni keenya gargaarsaanis ta'e sagalee ta'uu fi keessatti ilmaan isaa kunis akka yatiimaan ta'an akka hamileen hin qabne akka sabboonummaan keessatti hin qajarre akka daraan sabboonummaa godhatu ummanni Oromoo bira dhaabbatee maal godhuu qaba jettame. Waan egaa akka nama tokkotti Aliin wayiidhaa yookiin Alii Daraartuun ammaaf ijoolleen isaadhaa magaalaa makaanitee jiraatanii obboleeyyan umattuu akkana waa gaaga gargaaree jijjiraachisaa jiraataa jiranii amma ammaatti kaleessuma obboleessa isaadhaa
kaleessuma kana kan hin gaafatte nagaa qabanii naan jedhee garuu obboleeyyan uummata agartee qarqaaree jiraachisaa jira malee duraan abbaa jiraachisaa amma abbaan eegarraa hidhamee waggaa lama guutuuf deemaa waggaa tokko darbee lammeessaa guutuu deemaa haala kanaan jiraatanii jechuun maatiin isaatii ilmaan Oromoodhaa odoo wal bira dhaabannee yeroo mootummaan durii mootummaa alagaan nu bulchaa amma immoo mootummaan gabrummaa caalu amma Oromoo reefu qabattee mootummaa afaan Oromoo dubbatu kan Oromoo dachirraa dagu ka jireenya ilmaan Oromoo hin beene jechuudha. Diinni Oromoo kan zabana miiliif caalaa isa ammaa kanatti Oromoo qabatee jira jechuudha. Ani akka nama tokkootti haala amma haddaa kana keessa uummanni Oromoodhaa tokko tahee wal bira dhaabatee wal gargaaree warra abbaan irraa wareegametu jira warra immoo abbaan irraa hidhametu jira maatii warra wareegamtoota warra hidhamtoota yookiin rakkataa jiranis maatii qabsaa'otaa kana jajjabeessuun bira dhaabatuun qabsaa'ota keenya immoo warra hidhames bakka jiranitti gaafatuun numarraa eegamaa waan dandeenyuun dirqama keenya haa ba'annuuti biraa dhaabannuun jedha. Hayyee galatoome obboleessa kiyya ulfaadhu ammalleen dhiifama waan itti siif dabalaa yoo dandeesse ammalleen waan ummanni keenya hubatuu qabu tokko kutaalee Oromiyaa hunda keessa yoo deemnee ilaalle waldaan garagaraadhaa jira waldaan waa xiqqoorraa kaasnu waldaaleen daftara ilmaan yatiimaa warroota yatiimaa abbaan irraa dudu'an daftara bituuf tahee qalamas bituuf tahee waldaaleen beekigaa waldaa biyya keessatti gurmeeffame keessaa hin baanaa ilmaan yatiimaa gargaaruuf tahee hiyyeessa gargaaruuf tahee waldaan kutaalee Oromiyaa keessatti bakka adda addaa keessa jira. Fakkeenyuma siigaasaa waldaa Sinkoomandoo yoo fudhannee ammalleen akkasumatti waldaa Mancaaftuu lamaa ka jedhan kanamma biyyoota wanni keessa Oromiyaa iddoo guddaa qabatee jiru kana ammas akkasumatti bakka garagaraa keessatti waldaan hedduutu jira lakkaa'ee hin fidu waldaaleen maqaa Oromooti sosso'an kan gocha bareedaaleen hojjetaa jiru kana nuyi kutaalee Oromiyaa irraa yeroo ammaa kana naannoo Amaaraa jala bulla jennee beekamna egaa naannoo Amaaraa kana jala bullee akka biyyattii san keessatti Oromiyaa irraa naxalamne naannoo Amaaraa jala jiru kanatti waldaan jabaan tokko nu barbaachisa waldaaleen kun yoo dadhabe daftara yeroo daa'imni keenya baratu daftara binnee qalama binnee fi kennu akkasumatti ammas kitaabolee tokko barreeffame waan addaa waa'ee eenyummaa kee ibsu ogaa argame binnee fi waldaa saniin warroota kanaaf raabsuu keessatti waldaan tokko hundeessuun godina Walloo kana keessatti maaliif dadhabamee maaliif hundeeffamne mee waan kana akkamitti ilaalaa jirtati yoo ammaan duratti illee waan kana yaadattee yaalii gootanii beektanii akkanuma tokkotti mee kanarraa nu ibsi. Dhugaadhaa akka waldaatti yookiin doontaanii akka gareetti wanni yaalii godhame ni jira wanni fashales ni jira wanni immoo hojiirra oolee deemaa jirus ni jira nuti akka kaaba Oromiyaa Wallootti jechuudha. Halagaan eega nu gabroomserraa qabee tokkoffaa wanni nu godhe eega nu gabroomfatee ilmaan Oromoodhaa akkam baranne godhe jechuudha. Namni yoo barate bakka miidhame kan waan arguuf wallaalaa ta'an akka jiraannu nu godhe akka kaaba Oromiyaatti sadarkaa barnootaatiin uummanni Oromoodhaa kaaba Oromiyaa jiraatu hedduu duubata fa'a. Akka Oromiyaatti amma akka tahee maqaa jiraatu moggaafatee namni tokko fakkeenyaaf warri saba abbootii keenyaa kakayyoota keenyaa warri baratanii ilmaan isaanii barsiisanii Oromiyaan bal'oon nama barate ni qabdeetu kutaa kudha tokko immoo kaaba Oromiyaati immoo barnootaan duubatti hafoo waan taaneefi hir'ina gama barnootaa kana waan qabnu natti fakkaataanii akka nama tokkootti jechuudha aggaan yaadu amma sadarkaa barnoota nu dhawwee walitti ijaaramuu nu dhawwee diinni keenya walitti ijaaramne yoo tokko taane akka diina kana agartee Oromoon akka galaanaatti isa fuudhee waan deemu akka beekuufi uummata Oromoo barnoota dhorkee lammaffaa immoo addaan kokkoodee tokko mana manatti sodaachisee bitee jiraachuu barbaada jechuudha lagaanii. Kanaafuu yoo ijaaramne waa'ee akka kaaba Oromiyaattis wal ijaarree karaa waldaatiinis immoo bakka haala adda addaatiin haala kan taa'ameen ijaaramnee wal qabaannee diina kana ta'urraa ittisuu dandeenya. Nutis immoo rakkoo akka naannoo keenyaatti jiru rakkoo keenya furuudhaaf wal gargaaruudhaaf wal bira dhaabatuudhaaf
baay'ee nu gargaara waan ta'eef humni keenya tokkummaa keenya ijaaramuu qabnaa jedhan akka waldaattis akka kaaba Oromiyaa Wallootti ijaaramuu qabnaa waan jechuun barbaada. Hayyee galatoomii jaala kiyya ulfaaduu carraa kanatti siif kenninee dhaamsa ati qabdu bal'inaan uummata keenyaaf ummati keenya waldaalleen akkasumatti illeen sooshaal miidiyaa kanalleen waan waa'ee isaa ifatti kaasee ibsuu waa'ee madaa isaa ibsus tahee miidiyaanis akkasa barbaachisus waldaan illeen akkasa barbaachisu karama danda'ameen akkati baantu waan danda'ame hattaa nama shashaniin osoo wal gurmeessuu ta'e akkasaa danda'ametu wal gurmeessuun sirriidha. Mee carraa kanatti fayyadamiiti ummata keenyaaf maal dhaamtaa siin jedha carraa kana fayyadamiiti. Ummata keenya hundaaf akka guutuu Oromiyaatti ilmaan Oromoodhaa mootummaan amma jiru kun bitaa jira adda addaan jechuu tokko tokkotti baasee Oromoo ganda gandaan qoodee Oromoo bitaa jira. Oromoo adda addatti qooduun immoo Oromoo diina jalatti jilbeeffachiise Oromoo gabrummaa waggaa dhibbaa miti yookaan nu lakkoofsise waan tokkummaa dhabnee fi har'aas immoo gara fuulduraa tooftaan diinni keenya ittiin cabsuu barbaadu akka nuti tokkoomne godhaa akka nuti walqumaa qabaanne godhaa sagalee nu dhowwee namni yoo miidiyaa qabaate waan tokko ta'u tokko guba qabaate wal lagahaa walii dirmataa yoommoo jaarmee qabaate wal gargaaraa karaa diinagdeetiin karaa hundaan jechuu humnaan karaa barbaachisaa ta'e hundaan jechuu namni immoo yoo tokko ta'e sabni tokko akka sabaatti yoo ijaarame diinni cabsuun waan hin dandeenyeef waan beekuuf diinni keenya guyyuudhaan ajandaa nu uumee nu qoqqoodaa oolaa akka sanitti nu cabsuu waan danda'uuf waan hubateef tooftaa diina keenyaa barree akka irra aannuun jedhaa furmaanni keenya ijaaramuudhaa furmaanni keenya tokko ta'uudhaa karaa sooshaal miidiyaadhaatiinis karaa miidiyaatiinis karaa immoo diinagdeetiinis karaa waldaatiinis tokko taanee ijaaramnee walii wajjiniin humna tokko taanee gara fuulduraatti akka tarkaanfannu jedhaa. Isinis immoo raadiyoo madda dhageenyaa yaada kana narraa fuudhuu keessaniif galatooma horaa bulaa ulfaadhaan isin jedhaa baay'ee si galateeffadha. Hayyee Ahmad Muhammad Adam obboleessa keenya mucaa ganda Arii Daraartuutti dhalatee bakka Arii Daraartuu waa'ee rakkina Arii Daraartuu bakka buutee nuuf ibsuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo madda nageenyaatiin hedduu si galatoomfannaa galatoomii ulfaadhuu jiraadhuu siin jenna obboleessa.